Oorota wanti hafe haafu liqeeffataniin fudhinaa bakka. Liqeeffataniin fudhinaa dhugaa rabbi haafu wanti sun. Sargii qanii tokkooti jettanii liqii guddaa keessan gadina. Haafu bakka wanti sun. Haafu. Rifatuun ammaka. Ki'u jechuun ammaka. Gatiin itti baase, uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun ammaka. Roobe Adaamaa na fakkaatuun ammaka. Roobe Addis Ababaa na fakkaatuun ammaka. Bakki jiru kun abbootiin Indallo na fakkaatuun ammaka. Rifatuun ammaka. Ki'u jechuun ammaka. Gatiin itti baase, uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun ammaka. Roobe Adaamaa. Maa inni koy dhugaa rabbii maal ta'eeti? Amma bakka kan sargii sana hisaaba yeroo godhu hisaabichi gaara geera sana assabeeti moo maa inni waa'ee sargii haasofnu garuu Arsiitti maaltu ta'aa jira? Arsii keessatti maaltu ta'aa jira? Sargii tokko jedhanii waa'ee sargiitiin maqaa sargiitiin maaltu ta'aa jira? Mee viidiyoo kana ilaalaa. Gosatiyaa goshotiyaa kosoofoyoo galgaleesse. Gosatiyaa goshotiyaa kosoofoyoo galgaleesse. Jarikaanichi maal isa kan birdi libsii booddee haasofnu. Jarikaanicha keessa maaltu jira? Dhoftu ulee natti gurtii kosoofoyoo galgaleesse. Gosatiyaa goshotiyaa kosoofoyoo galgaleesse. Daalee haadha natti mulqii kosoofoyoo galgaleesse. Gosatiyaa goshotiyaa. Namichi inni silaa akka jaallatee miti kan inni akkas ta'e. Kosoofoyoo galgaleesse. Dhaqa milkii natti tole kosoofoyoo galgaleesse. Gosatiyaa goshotiyaa kosoofoyoo galgaleesse. Daaleen kosii natti koree. Kosoofoyoo galgaleesse. Rakkina birdi libsiitu jiramu achi. Safara sana keessa rakkina birdi libsiitu jiramu. Moo qorra guddaatu galeemu. Maa inni rakkina achi keessa. Jarri Arsii keessaa nu haxaarraa nutti himaa malee kana. Moo nuus achi fuuchuu dhiisna amma. Akkas ta'e koo bakka walii galaan jirrumnu. Waa'ee sargii haasa'uun keenya yoo rafne kanas itti daballa. Sargii gaxarii keessaa beektu ergasii sargii fardaan sargeeffamu. Beektu? Dhugaa rabbicha sargii akkasiitiin wal fuuna daaraafati. Sargii akkasiitiin wal fuuna. Hayaatan karimaa jireenya gaarii. Dhugaa rabbi yeroo argu jechuudha. Baay'ee natti tole. Jala bultii lama jala danuudha. Baladii gagaaree soofite boodaa. Qolee boodee efe lamaanii. Alhamdulillahi kan sin gargaaree. Kanamee rakkisee gaaree. Baarakallah lafa fedee. Jala biraatti wal gargaaru. Hawaasa deegame deebisee gaaru. Ireena gargaaru rabbeeni. Mana rakkataale taara galbaatu. Sargii akkasii aadaa keenya ergasii maal jettu mee aadaa keenya kanarratti? Irraanfannee irraamnu koo ammanuu jara weestarnii ilaallee bakka waan hin taane keessa gallee jira. Akka namichi sila akkas ta'urraa bakka sargii akkasiitiin jechuudha. Mana kee dhokattee galta. Tiiktookii irratti ijoolleen ba'anu tokko immoo giraanuu aggaabbaa jiru amma immoo. Tiiktookii irratti akkam ta'aa jiru. Sagalee waa tokko hin jiru. Ki'u jechuun ammaka. Rifatuun ammaka. Ki'u jechuun ammaka. Gatiin itti baase, uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun ammaka. Jedhe namichiyyuu walolittii kana immoo mee dhaggeeffadhaa. Amaaraa waan katama baardaa Oromiyaa Finfinnee agar የሌለ ሁላችሁ አገር አላችሁ። ሰላም ትገባል። ሰላም ከስድስት ፎቅ ደረጃ በላይ ሰው መከራ ረቢ ዝናገው Oromiyaan daraaree seera baase walii galtee dhabame kan biyya ana baase bonaanillee hindaa boqqollaan affata. Bilisummaan cimaan nama gammachiisa wayyaanii Amaara arii akaawwan itti dhiisa. Oromiyaan karaa baasa aannan raasee dhadhaa baasa wayyaanii nurraa kaasa. Wayyaaniin gumaa qabdi Oromiyaan dhugaa qabdi. Bineensi saginu nyaatee arfeessoo nu nyaatu wayyaanii nu keessaa kaate. Walaleessa waa'ee Oromiyaa keessa. Wanti Oromiyaan tolli kaynu keessa. Oromiyaa biyya odaa gaaddisa. Akka fedhe rabbi riskii nyaachisa. Madaabaraan fidaa matoo daasisa. Makiinaan si dhufaa kasi gammachiisu. Umurii kan keella rabbi haa tursiisu. Galmaan ga'u malee karaa nama dhiisu. Karaa dhugaan walqixa taateetti. Amma dhugaan bilisa baateetti. Warri dharaa buluun hin naateetti. Oromiyaa rabbitu nyaachisa jedhe namichiyyuu. Dhugaadha bakka. Dhugaadha. Zarrii walaloo walaleessitan. Zarri akkas muuziqaadhaan nutti iyyitan giximii jara akkasirraa baradhaa. Dhugaa rabbicha bakka akka jara akkasirraa baradhaa.
Abiyyi kaleessa dabuubiin keessa deemee ture. Dabuubiin keessatti ergaa baay'ee guddaa isa dabarsee jira. Mee dhaggeeffadhaa. ኦሮሚያ የታጠቁ ኃይሎች ሰላም የመረጡበትና የገቡበት ለሌሎች ይህንን ፈለግ ተከትለው ለኢትዮጵያ ሰላም እንዲቆሙ ከዚህ ፍቅርና ሰላም ከተሞላ ከተማ ለሁሉም ታጣቂ ወንድሞቻችን የሰላም መንገድ እንዲመርጡ በድጋሚ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ጀሮማ ካንሰና Eka akkasitti kaleessa achi keessatti fataa jedha ole namichi waa tokko nu dhaga'u bakka eenyu nu dhaga'an jiru. Rumca kay eksi dalagime kay malti samdi. Barsa eksi mali eksi indalagun indalu ayyantu indalidu an qofa dalagaw la eksi unda no man eksi barbadi ya chawta ayyantu na dalidu arriu tatis ayyantu kay dalagu no eksi barsa Barsi sa dalagu Dalagini tayati muca jazbangu kay dalagu. Dalagu rem barsa ana qofa ari ana qofa eksi dalagaw la isino ana barbada la qobat ki gizin dukana kay sundan dim jiran eksi barbadu je warra eksi unda gizin gafu nagarin anja eksi nege mana gabe indebni na eksi anu barbada la ari ayyantu no አበርባዱ ሲን አያንቱ አቲ ጫሊ ታይኹን ጀዝቢች ከያደለ ወቲው ሲታይ እንደረር ማልቱስ ደረረ ወቲ ሃይ ታዩሲ ኦሬ አያንቱን አበርባዱ ካይክሲ አቲ ኸይደለግ ሲንጀነ ማልከረከራው ተመታ ጉዲስተ ኸይለፋ ኸይ ነነረብሲን መታው ጉዲስቴን አንጃን ነው ለነማስ አያንቱን አንዚ አናቆፋ አንጃን ነው ልን ማሊፍ እንጃን አያንቱ ነው መታይ ሲላልኻ መታን ጉሺ ጉደቱ ዛቶ መለ ኸይቲ ትሮ ጉዳዳ ጀዝባ ኸይቲ ትሮ ጉዳዳ መታን ኸይቲ ኤክሲንም ነርጋተ እንጆ ኤክሲ yoomuu argamtu bakka eksiin baddeetti bakka eksiidhaan ijoollee tamaarii keenyan cinqinaa eksiidhaan bakka barattoota keenyan cinqinaa barsiisuta sargiin nama tokko sargii ajaa'ibaatu gaggeeffama qabriin nama tokko qabrii akkamiitu gaggeeffama meeme qabrii isaa meeme maal akkasiin fakkaattu laala mana nama tokko irra caala meeme qabricha laala GPS akkasitti qabriin keessan tolee gizee ka'u kana zaabaati gizee jedhamtan maalis inni fakkaata Dabirring kamne chikonni jaalattu nagaayum gaafattu kan birrii qabummo maratu yuutana jaalalirraa qaba birayyuun dabartu kuni sobaa miti dhugaadhumaa jirtu akkasuma birrii jaallattu jechuudha sin birrii akkasuma jaallattu sin jarri dubara natti himaa dhoksaa natti himaa akkasuma jaallattu kiu jechuun ammaka gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun ammaka jarri joon daani'el hiikamaniiru kan jedhu haasaan ba'aa ture garuu viidiyoo qaxxaadhaan kan naa ergame viidiyoo kanaa viidiyocha bareechaa dhalaa Eka gurbachi kun naannoo Oromiyaa keessatti bakka tokkotti yeroo caamsaan galu jara deemee waa kennaa ture. Gurbaan kun gurbaa gaarii natti fakkaata yeroo ilaalamu. Ituubee sagaleetu taaneefis waan guddaadha.
ba'uusaas ni gammanna. Bal godina gwaarraa armi kun. Atiin qabbaneeffatti harkatti baattee teessan kun danana bidda bobeessi naan jetta kana godhi naan jetta. Nabbade ka maani dhabat. Maani? Isaan jirtu amma dura waaqayyoon bishaan dhugu. Kana caalaa ammoo mataan kun jala garaa daare maani? Maan ammatti bobeessitu sirriitti. Maa kana caalaa? Attamitti itti bobeessite kana caalatti bobeessan Ati deebisaa kun isaayyuu. Ay sitti nagarsiisaa qoy. Maal atti agarsiisa ba? Qoy bijaa kana kaayirfa. Ay nan nadhabee dhugaachuun nadhabee. Achi namtitti gadi bukoo dhabee. Duroo garaatti baattareen wanni si taata si kabaja ammoo mogolee kee lafa si buusa. Mogolee kee seera gomuusa. Achaa sanatti baasin achi. Kan beektaa dabara. Kanu. Bugeeffadhe ba? Bugeeffadhe. Meecha. Hajjetiyyuu. Warraaf abbaa manaadha moo ijoolleen kun ijoollee warra irratti dhalatanii. Ijoollee warra irratti dhalatanitu yoo akkasii ooddeemu maal jedhama akkas warra irratti ta'u miti. Bakka jaalala akkasii dhugaa rabbii baay'ee namatti tola bakka akkasitti wal caqacaqaa wajjin jiraachuun baay'ee ደስ ይላችሁ ጆሲ አምሮብኛል ብለን የምታስበው አያ ውጣ ሞዴሬተር ብሎክ አድርጉ ቴንክ ዩ ጋይስ ሁላችሁም ታፕ ታፕ አድርጉ ደብል ነው ሁሉም ነገር ደብል ነው እሺ ጋይስ ተከታይ ቀን bakka maatiin keenya hin geenye silkii kaa kan hin jedhaa jiru kanaafaniyan gizee hundanis hin jedha bakka maatiin hin qaqqabne silkii kaa yoo akkas hin taane danda'an jirru nu. Kuma shantama Itoophiyaa akkaawuntii keetirra galchee risiitii sii maxxansaanii natti agartu kun. Ibsishaan ammoo jaalattee jibbitee maayikii hin fuudhu. Viidiyoo ati yoo natti ergite. Viidiyoo ati natti ergite san ibsishaadhaa erga lakkoofsa ibsishaarraa fuudhee. Itti bilbilee laal ibsishaa walii jirra. Itti dawwalee kunoo viidiyoo maayikii laali kunoo. Hin fuutuu jedhee gurra isaatti itti himaa jechuudha. Gurra isaa akkana qabee ibsishaa gurra isaa akkana qabee itti hima. Si galtee abbaate nuti maayikiin mucayyoo adaba qabdu mucayyoo naamusa qabdu. Birrii 50,000 isinii kenna ibsishaa yoo maayikii fuudhee jedhamaa jira. Jaalalli kun hariin bakka lafatti hafaa jira jechuudha. Nam tokko maalaa isaa jira. Hin beekamu garuu fuuchuu dhiisuus ni danda'a. Garuu inni waan jedheef qaba. Viidiyoon argee jedhaa jira. Viidiyoon inni arge garuu ani nagarree ammallee viidiyoocha. Viidiyoo akkamii akka arge hin beeku. Ilaa ijoolleen dhiira taatanii haadha warraa barbaadan. Keessoodha naanaasaa kunooti abbaa manaa dhabnee kunoo onlaayinii irra taa'aa jirra jedhaa jiru. Waan jarri barbaadan guuttannaan kunoo amma fuuchuu hin dandeessu. Maraata niqiluudha mo'antee kun. Jaarsa dhabnee as gubbaa tattaa'u jirra malee jaalanneetii miti ka qobbaa qabbana tanaan jilba kottoonfannee bullu. Ka galgalli geenyaan lubbuu as dhiroo akka nama qiyaamaan borutti taatu maqribni geenyaan lubbuun as nu geessi nuti. Jaalanneetii miti har'a guyyaa keenyaa guutame du'aayitee nyaa qeebadame. Hordoftoota keenya warra tiiktook gubbaa jirtan isin. Sagalee nuu taha alaa nu galchaa gaaf tokko isiniif dawaa qabna. Sagalee nuu taha bakka. Sagalee nuu taha. Sagalee nuu taha waraabaa. Firii harmalloota. Laal. Iyyaaloo teenya akka gartee nuti artistoota nee rumne artistoonni warra azaabaati janii isaanii artistoota nu jibbisiise. Jarri kun jaraa miti. Artistoonni warra azaabaati warra hudduu harree afuufan gaafa qiyama janii artistoota akka nuti jibbinu nu godhan. Tokko jaa. As deebinee akka nuti iyyaaloo teenya hin jaalanne. Iyyaaloon hin salaanne barakaan qabduu maarreen qabduu midireeshuun qabduu nama quraana hin qabne nama salaata hin qabne itti neerumina maallaqa keessanitti hin qallinaa jedhan nu jibbisiisan. Haya nuti adabannee isaan kunis qabamanii jiranii yenneef irraa qalbii takkatti dinnee tattaa'u jirra. As deebi'anii dulloota hin heerumne ajuuza bineensa heerumna moo jinnii gaa godaayaaf na heerumna nuti isaanitti heerumna. Maal jechuun min maalati no? Keessa qal'aadha. Hiriyaan teenya akka dhugotti isaanuma barjaa. Isaani hiriyaan teenya. Isaani hiriyaan teenya. Ijoolleen xixiqqishoo sila irraa isaan gartee irraa nu gorsa sun teenyaa miti bee. Teenyaa miti. Ati amma dhageeffadhu raqama ishee kana warra wallaahi siifin kan na keessaa. Wallaahi wabillaahi kun hoo keessaanis kan itti bilbilii sheeka. Sunnaa rasuulaati afur fakkada afur fuudhanii isin tuyme takka qabdaa si galtee ani sunnaa naguuti naarratu jirta takka ani qaxxidhaan sheek Jamaal Ali Jibrila yaa habibi galbi jeen ta'ali jambi malenju ala to khoten duranu ka ta'ali jambi ya habibti ko tay sa Madina ko warras jirtanu sagalee taafi warri as jirtanu sagalee taafi dhugaa rabbiin isiniin jedha bakka namni gizee cinqamu maaf ilaaltu isin ijaan ilaalnaa bakka namni tokko cinqame waa cinqii isaa baasuu fi qabna walii gallee. Kootumaa waa habba sadii fi afuran tana qabna tanumaa nu jala nyaattan bineensa ilmaan bineensaa buda salaabi budaa jiruu nama
buda warabbil kaaba rabbi buda naman godhin buda jiru nama bocoltanii jiru iyyala bocoltanii bultii nama bocoltanii waa hunda bocoltanii dadhabdanii rabbiin jiru isini jallisee waa hundaan isini qajeeltuu dinnan sheekootii garagaltan buda bu'aa sheekootii teenyarra warra akka kanyaa kafirraa isin dorku kana dubbaddaa qottaati namni rabbi sodaatu qaba sodaa rabbii qabaatu qaba namni iyyaala ta'e feetu baalagee waan feete ta'e rabbii si gaafata qaanfachuu qaba ilmi namaa bakka isan fakkaanne dhaabbatuun qabu ilmi namaa onneetamii sheekootii arrabsa namni yeeyyin takkaan baratin diinirraa ijoollee fageessuuf akka ilmaan keessan isinii akkuma keessanii baalagee ta'anii akkana jireenya akkana akka jiraatan feetan jireenya gadhiifama ilmaan keessanillee akka jiraatu sheekootii dultanii sheekootii arrabsitan ifiin qaraan ilmaan keessanis akka qara'u chaansiin kannitaniif sheekootuma lamaan sadeen nuti qabnu tana nu jala nyaatu isinitti hin dhiifnu nuti. Waraanni guddaan asitti waraanni guddaan keeraa waraanicha kana bakka itti dhaabatu hin beeknu sheekotatti bu'uun waraana guddaa ofitti banuudha siluma sheekotatti bu'uun qaban yeroo si gorsanus calluma jechuu qabda bakka gorfamuu qabda yoo barbaadde waan sana fudhu yoo barbaadde dhiisii garuu gorfamuun dirqama isaanii baataa jiru jar balaan yoo dhufe iddeetti rukuta jedhama miti si qofa keessaan rukutula balaan yoo dhufe iddeetti rukuta sanaa jedhamee namni hin haasa'uun isaa dirqama yoo irraa of hin eegne giroo keeti yoo itti of eegde immoo jazaatti argatta so kanaaf haasa'amaa jira madammadan de janajanan de debadeban de ቀሰቀሰን ዲየ እንዴ ያሞታል እንዴ ማዘር ጤናን ከሰሪን ተወዛገበ ሲንጀላ ተጋጨ አይቆርቡም እንዴ እርሶ ወሩማ ድኩብሰታ ቀነቷ ማኑኤል ያፈተለከ ቲክቶክ ይረጥ ዱፋ ጅራሞ ምንድነው ግራኑ አጋባኤው እስቲ አመድ መከሰንቲ እውነት ቃላት አደራዳሪ ቃላትንም ትከሰን እዩ ማከት ነው መደበሩ ጂንጃና ቀጠቀጠ ከተከተ ምንድነው እንደዛ ነገር ማዘር ልጆች ቤተሰቦቻችሁን ተቆጣጠሩ ቁጥጥሪ ያስፈልጋል ጎበዝ ዘመን በደረ ጊዜን በደ ተበላሸ ይሮንዱብቱ ማዘሮ ተነስቶ ቆሪና ማዘሮታ ሂነስ ፈጎሪና እታው ማዘር እታው አስተካከለ በቃ ኤካ ዳምሲ ጉዳና ራጅሩ ኢጆሌን ማቲ ከሰን ተቆጣጠራ ijoolleen maatii keessan ተቆጣጠራ በቃ kana wanti jedhamaa jiru malee danda'amaan jiru yookiin silkii bakka jarriin qaqqabne kaa'a jara eegaa akkasumas ta'an jiru dubbiin garagaltuu ta'eera bakka hariinuu waan itti fakkaatu hojjechuu jalqabeera hariinuu waan isarraan mallee hojjechuu jalqabeera nu eessa deemna ishii nu maal hojjennu yoo jarri san hojjetan nu maal hojjennu jarri koo amma kana irraa eegamu waa guddaa nu barsiisudha ta'uu baanu barsiisu waa meeqa nu barsiisu ta'uu waan akkasii hojjetaa jiru irraa of eegaa jaras eegaanii akkasumas ta'an jiru bakka sagantaan irraaf qabanne kanuma fakkaata sagantaa baratamuu walitti deebinutti isin jaallanna.